Ujol! Koko magkaljera hori mona opa gundo. Opale! Opale! Yee! Kabara fudhatee gadi baatu gara kee warra abbaa bariisu ansi jalaa deeme gundo. Ujoolleen duwwanii makkeeffatteerti. Sera bulinka ba santi sera. Gana torba te ya santi sera saddeti balli kenna santi sera. Nagalte fuudhaan. Jennere. Jedhe. Harre wani si hafi. Hafi. Gumi khasisa. Gumii kaasiisa. Gumi khasi. Gumii kaasi. Gumi khasi gali. Yooyyaa ashamaa nageenyi rabbii guddaa sanbaratti haa jiraatu. Yaafannoo har'aa keessa waa'ee heeraaf seera safuu duudhaa akkasumas ammoo Oromoota wayyabaa irratti ilaalchisetiin qophii kiyya gaaddisaa dhugaatiin waan qabadhee dhiyaadhee jira nafaana bu'aan affeerraa kiyyan isiniin jedha. Daawwattoota keenya mee wallee kanaan qophii kiyyatti seenuu deema. Qophii gaaddisaa subscribe share gochuudhaan hanga xumuraatti nafaana bu'aan isiniin jedha. An daandii bilisummaati. Aadaan fi hooda aadaan fi eenyummaa ibsituu duudhaa mallattoo sabboonummaati. Calaqqee eenyummaa qofa osoo hin ta'in wabii jiraachuu sabaati. Malinuu maalarraa? Horiin fiindirrarraa? Baqasaa maalarraa? Muraan lubbuu dallaa? Gowwaa ganaan boonii? Yoo horsiisan loonii? Isaa gama deemu? Oromoota wayyabaa biyya Oromiyaa fi uummata Oromoof gaddan hinaafanii fi rakkoo hamaa uummanni Oromoo keessa jiru riba dhorkuu biratti har'aan tana bu'uura siyaasa guddaa ta'an kanneen argaman keessaa tokko waa'ee maastar pilaanii sirna impaayerichaa kan safuu sirna gabrummaadhaa uummata keenya irratti fe'uudhaaf godhamedha. Biyya afaan qawweetiin akkasumas weeraranii Oromoo irraa buqqisuun uummata alagaa irratti guddisuuf qabeenya dachii kana irratti argamu saamuu Oromoo dachii isaarra buqqisuun ammoo hojjasiifatuu fi gabaatti baasanii gurguratuun sirna bittaa akkasumas ammoo duudhaa bara dukkanaa deeffataniitiin akka barbaadan irraa buburraaqudha. Kanaan wal qabsiiseetiin ammoo duula farra gabrummaa wajjin bara 148 duratti taasifameen ammas gabrummaan mootaa sirna daldala galaana diimaatti geessuun jiraatu waan tureef yeroo tarkiif araboonni biyyoonni daldala naannoo galaana diimaa dhuunfatan kasaaraan darbatame aga'uun akkasumas mootummaan Aksum laga Abbayyaa cehuun biyya Oromoo baddaa Shawaa irratti argamu qabatuuf weerara banee kaasuun ni danda'ama. Laga Abbayyaa cehuu qofa otoo hin ta'in Oromoo maayaa akkasumas yookiin ammayyaa kan bulchaa turanii akkoon manooyyee yookiin maddi seenaa araboota jedhutti banii al-maayaa jedhamtuun uummata maayaa hiriirsuudhaan weerara gabrummaa mootummaa aga'uu uummata Oromoo irratti banee kana gootummaa cimaan dura dhaabbattee fashaleessuu akka dandeette ragaan himeeti jira. Mootummaan Aksum duula gabroomsa gara kibbaatti godhu keessatti hidhattoota Tigrootaa ta'an bakka har'a beettee Amaaraa yookiin biyya Amaaraa jechuudhaan jedhamu kan biyya kibba Amaaraatti argamu irraa qubachiisee akka ture seenaan ragaa baheeti jira. Isaan yeroo dheeraa booda bakka kanatti hedduminaan deeman yeroo mootummaan aga'uu mootummaa Aksum dhaale Tigrootiin baatee Amaaraa irraa qubatan kuni mootummaa aga'uu kan mormaa turanii fi mormii irratti gaggeessuu qofa osoo hin taane humnaan waraananii jabeeffachaa deemuun mootummaa aga'ootaa kan waggoota 135 hanga 1270 aangoo qabatee ture fonqolchuun bara 1270 hoogganummaa Yukunoo Amlaak
1270 hanga 80 aangoo harka buute harkatti deeffatan jedha. Mootummaan agawuu kuffisuun aangoo kan qabatan ummanni beete Amaaraa kunniin bakka kanatti yeroo dheeraaf agoota waliin fuudhaaf heeruma waan wal makataniif eenyummaa Tigree irraa adda ta'ee horachaa deemanii afaan illee kan adda horatan jedha. Afaan kun duuba keessaa afaan Amaaraa ta'ee kan mootummaa agawuu fonqolchuun kan dhaabbate mootummaa Amaaraa yeroosi mootummaa Amaaraa hidda Salamoonawaa jedhameetiin waamame. Mootummaan Yukunoo Amlaak akkuma mootummaa Aksumii fi mootummaa agawuu beettee Amaaraa kan ka'e laga Abbayyaa cehuun biyya Oromoo weeraree Oromoo dachii isaarraa buqqisuun qabachuuf hedduu yaale. Haa ta'u malee qabsoon farra gabrummaa Oromoon naannoo Baddaa Shawaa abbootii duulaa Oromoo mootummaa lammii jedhamaniin yaamamaa turaniin geggeessaa turan duulli gabroomsaa Yukunoo Amlaak kun osoo bakka hin ga'iniif akka hafee ragaan seenaa dubbata. Yukunoo Amlaak dabalatee waraanni Amaaraa hedduun duula farra gabrummaa mootii lammii geggeesse kana keessatti ajjeefaman. Yukunoo Amlaakitti aansee kan aangoo Amaaraa qabate nama Widim Asferree jedhamu 1999 hanga 1314 ture. Haa ta'uutii illee beete Amaaraa irraa ka'ee laga Abbayyaa cehuun Baddaa Shawaa qabatuuf weerarri inni godhus gootummaa uummata Oromootiin maseenee akka hafe ragaan dubbata. Jaarraa 14ffaa keessa Widim Asferree irratti aansee kan aangoo Habashaa qabate Amda Tsiyoon jedhamu 1314 irraa hanga 1344 nama jedhamu yoo ta'u laga Abbayyaa cehuun weerarri namni kun Baddaa Shawaa irratti banee weerara barbadeessaaf hedduu hamaa akka ture duula namichi kun jaarraa 14ffaa keessa Oromoo irratti baneen Baddaan Shawaa dabalatee bakkoota hedduu irraa Oromoo irraa buqqise. Amda Tsiyoon boodas duulli Habashoonni Oromoo irratti godhan waan itti fufeef Oromoota hedduun Baddaa Shawaa irraa gara duulli Habashoota Oromoo irratti godhan hin jirre Oromiyaa iddoo adda addaa akka qubatan kanneen qe'ee isaanii irratti hafan ammoo gariin hojjettoota Habashaa hoggaa taasifaman gariin ammoo gabaatti baafamanii akka gurguraman ragaan dubbata. Daawwattoota caqastoota keenya peejii keenya share subscribe gochuu hin dagatina waliif qoqqoodaa seenaan eenyummaa fi dachii afaan qawweetiin Oromoo irraa buqqisan kana irraas Habashoota qubsiisuu itti fufan moototiin Habashoota bifa kanaan harka wal fuudhanii duula wal fakkaataa dachii isaarra buqqisuuf gabroomsaa hanga walakkeessa jaarraa 16ffaatti Oromoo irratti akka gaggeessan seenaan dubbata. Haa ta'u malee kanneen weerara Habashoota qe'ee isaanii irraa buqqifaman gara kibba Oromiyaatti akka baqataniif dirqamnii fi uummanni Oromoo naannoo madda walaabuu jiraachaa ture walakkaa jaarraa 16ffaa keessa jechuun bara 1520 keessa madda walaabuu irraa sirna gadaa weerara Habashoota laaffate deebisanii jabeessuun waraana walabummaa Oromiyaa cimaa hoogganuu tokko jalatti ajajamuun ijaaramuun qabsoo walabummaa Oromiyaa itti fufsiisuuf murtii dabarsanii. Murtii darbe kanaan uummanni Oromoo hundi dubartiin dhiirri ijoolleen jaaroleen fi dardarri hundi lola kanaaf akka qophaa'u labsame. Dubartiin gola qopheessuu irrattiif galaa isaanii qopheessuun hoggaa bobbaatu dhiirri immoo waraana leenjisuuf leenjifamuu fi meeshaa waraanaa tolchuu irratti bobba'e. Hawaasni Oromoo hundi lola walabummaa Oromiyaa akka hirmaatu taasifame. Jarmaa fi hogganni waraanaa fi meeshaan dhimma itti bahamuuf qoorni qaamni hawaasaa lola kana keessatti qabaachuu qabu murtaa'ee lola walabummaa Oromiyaa kan walakkeessa jaarraa 16ffaa keessa qe'ee jaarraa 14ffaa irraa hanga 16ffaatti Habashoota irraa buqqifame deebisee walaboomsuuf Oromoon duula eegalee akka kanaan gadaan kiloolee 1536 hanga 1546 gadaan biifolee 1546 hanga 54 gadaan michilee 1554 hanga 1562 gadaan Birmajjii 1578 hanga 1580 akkasumas gadaan mul'ata 1586 hanga 1594 lola walabummaa Oromiyaa kana hoogganuun dhuma jaarraa 16ffaa irratti gabrummaa Habashootaa kan jaarraa 2 olii waggoota 200 olii Oromiyaa deebisanii walaboomsanii. Lolli kunis seenaa addaa keessatti gaheen inni qabu guddaadha jedha. Egaa ummata Oromoof bilisummaan ulfinni kabajaan nagaan akkasumas ammoo mul'anni gammachuu kan kenne qofa osoo hin taane Oromoon jaarraa 14ffaa irraa hanga 16ffaatti weerara Habashoota qe'ee isaarraa buqqifame akka qe'ee isaatti deebi'us taasiseet akkasumas
akkasumas ammoo cunqurfamtoota Habashaa dabalatee ummatoota gabrummaa Habashaa jalatti Oromoo waliin kufan deebisanii mirga abbaa biyyummaa isaan gonfachiisan. Jaarraan 16ffaa irraa eegalee hanga dhuma jaarraa 19ffaatti hanga yeroo Minilik deebisee Oromiyaa irratti weerara banutti uummanni Oromoo jaarraa sadiif waggaa 300 walabummaa isaa tikfatee dachii isaa irratti bilisummaan nagaan jiraachuu akka ture ragaan dubbata. Duula gabrummaa Minilik dhuma jaarraa 19ffaa irratti Oromiyaa irratti baneen Oromoon jireenya saamichaaf cunqursaa jaarraa 14ffaa hanga walakkeessa 16ffaatti ittiin dararamaa ture keessatti deebifame. Maarree caqastoota keenya Minilik ansaniit kanneen hanga har'atti sirna gabrummaa uummata Oromoo irratti diriirsan Oromoo dachii isaarraa buqqisuun Habashootaaf qooduuf qabeenya dachii isaa kana irra jiru saamuu uummata dachii kana irraa buqqifamu immoo hojjisiifatuun humnaan akkasumas ammoo kanneen saamicha kana morman ammoo ajjeesuu hidhuun biyya baqachiisuuf qe'ee isaa gubachuun kan kaleessa aadeffatamedha. Kanaaf dawaan farra gabrummaa kamiyyuu taanaan hidhachuu qofa akka ta'e dubbatama. Sirni guddaan aadaaf safuu duudhaa eenyummaa saba kanaa tiksuu keessatti yeroo kamiyyuu gadi ijaaramee waa hunda caalaa dantaa saba kanaa tiksuun yeroo hedduu aangoof tolcha siyaasaa barcuma siyaasaa jaarmiyaan wal harkatti qabuun kan baratamedha. Faayidaa impaayera Itoophiyaa Habashootaa fi humnoota alaa tiksuuf tolfame kana qabatanii hojiirra oolchuuf warri irbuu walii sanan heera kanatti daangaan impaayera Itoophiyaa gara kaabaatti, Eertiraa gara kibbaatti, Keeniyaa gara dhiyaatti, Sudaan gara kibba dhiyaatti, kibba Sudaanii fi gara bahaatti ammoo Somaaliyaadha. Kanaaf akka heera kanatti gaaffiin uummata Oromoo kan mootummaa walaba Oromiyaa fi gaaffii farra heera impaayera Itoophiyaa waan ta'eef dhaabotiin mormitoota Oromoo heera Itoophiyaa tiksuuf irbuu seenan hedduun isaanii walabummaa sabaa osoo hin ta'in walabummaa Oromaa tiksuu keessatti hafanii. Hireen liji Iyyaasuu mudatee akka isa mudatu kan beeku sirnichi yoomillee taanaaniin walabummaa kana cabsuudhaaf sabni kun akka inni hiddaan hin dhaabbanne har'as jaarraa 21ffaa keessatti isaan taligaa ofii iyyaafatu kanuma raawwachaatii jiru. Irra caalaan mootota kanneenii hedduun isaanii waa hunda caalaa goobana daacii fi kanneen kana fakkaatan mandheeffachuun jaarraan 19ffaan jaarraa ulfaataa qormaataa hanga ammaatti keessa hin bahini. Akeekiin takkichi lubbuu fi daachiin uummata Oromoo tiksuu danda'u kan akka bakka gahuuf uummanni Oromoo martii tarkaanfii haala amma qabatamaa kana ofirraa tiksuuf seenaan jaarraa 16ffaa asitti cabee uummanni keenya jiru kun yoomillee akka hin deebineef Oromoon walakkeessa jaarraa 16ffaa keessaa kaaseetiin seenaan sun irra deebi'u ammas mirga isaatiif of qopheessuun dirqama isaati. Walumaa galatti qabsoon hidhannoo walabummaa Oromiyaa mirkaneessuuf godhamu irraa hundi hirmaachuun dirqama. Uummanni Oromoo martii hoogganaa waboo abaa'oo jala hiriiree humna maallaqa meeshaa lolaaf beekumsa qabsoo hidhannootiin gaggeeffamu tumsuuf hiree mataa isaa murteeffachuu qofa osoo hin taane eenyummaa dantaa saba isaa jiraachisuu fi ofii jiraachuudha. Har'atti uummanni Oromoo waa hunda caalaa filannoo lama qaba. Akka abbootii isaanii kan walakkeessa jaarraa 16ffaatti lolee dachii isaa impaayera jala walaboomsu yookiin taa'ee guyyaa itti dhabamu seenaa isaa addunyaarraa haqamu eeggatu abdiin qabu filannoo uummata Oromoo kan isa ilaallatu yoo ta'u. Dhaabbotiin amantii akkasumas ammoo waaqii waraana bilisummaa Oromootiif mirga akka kennu rasaasni akka diinaa akka dhahu yeroo hunda kadhatuuf qofa osoo hin taane akeekii waraana bilisummaa Oromoo dachii waaqni Oromoo uume diinni afaan qawweetiin irraa fudhate deebisuuf lola gaggeeffamu waan ta'eef ajaja yookiin seera waaqaa tiksuuf lola gaggeeffamu akka ta'e labsuu fi waltajjii amantii dhimma bahuuf waraana bilisummaa Oromoo qabeenya argamsiisuu irratti hojjechuu akka qaban sabquunnamtiileen Oromoo oduun marii hawaasaaf walumaa galatti sagantaan goototaa fi Oromoo faarsanii fi gantuu Oromoo salphisan waa hunda caalaa dhaloota ittiin barsiisanii fi akka sabaatti ittiin jaaraman jiraachuun dirqama isaatiin. Kana keessa gaheen artistoota, rogeeyyii, xiinxaltoota akkasumas ammoo qarree fi qeeroo waa hunda ta'us dureeyyiin maqaa hayyootaatiin jiran kamiyyuu hiree saba kanaa irratti qoosuu akka hin qabneef amala siyaasaa sirni irratti dhaabbate beekuun barbaachisaadha. Dargaggoof dargaggeettiin Oromoo fuuldureen Oromoo harka isaanii keessa akka jirtu beekuu isaan yoo lolan Oromiyaa keessaa
biyya baasaanii akka walabomtu isaan yoo harka kennatan Oromoo fi Oromiyaan akka dhabamu beekuun eenyu caalatti walabummaa Oromiyaatiif yoomillee gadi jechuu akka hin qabneef boortaan daboollaa siyaasaa dhaaba Oromoo caccabsuu fi walitti diinoomsuu sirna impaayeraa kun yeroo kamiyyuu caalaa sirna gadaantummaa saba keenya cabsuu bira darbeetiin anatu sii beeka sanaan alatti si hiyyuun beeku maal fidda jedhu waan fakkaatuuf jecha kamillee taanaan boortaan kaleessaa yoomillee saba keenyaaf farra ta'uu beekee ummanni keenya waa hunda caala akka sabaatti jiraachuu dadhabe malee dantaa nama tokko biyya bulchuu irraa rakkoo akka hin qabnee fi hamma imaammanni kun hin jijjiiramnetti seenaan kaleessaa har'as caafameetiin saba kanaaf yoomillee kufaatii qofa osoo hin tahin salphina guddaa ol ka'ee hin dandamanne akka ta'e ragaan seenaalee ni dubbatu. Caqastoota keenya kana qofaa miti. Waa hunda caalaa wanti beekamuu qabu gulaalli barruu kiyyaa kan kutaa tokkoffaa keessatti sirnoonni Oromoodhaa akkaataan tooftaaleen ittiin caban afaan faajjiif boortaan ummata walitti fuula deebisuu dantaa keessaa tikfachuu maddi isaa maali kan jedhu beekuun barbaachisaadha. Siyaasa waa hunda caala siyaasa qabeenya saamaniitiin ittisii hiyyoomsuu seenaa kana keessaa hundeeffamni 1570 fi 1860 Oromiyaa Publishing jedhu keessatti seenaan gurguddaan hedduun waan danuu lafa kaa'eeti jira. Sabni dhugaa kana beeku yoomillee akkamitti rakkoo ofii Oromummaa haqa tana tikfachuudhaan gabrummaa bara dhibbaa keessaa bahuu qaba kan jedhu murteeffammaan jiraachuu qaba. Waa hunda keessattuu seenaan daba yoomillee saba tokko irratti akkuma Profeesar Asaffaa Jaallataa jedhan waa hunda caala jechuudha. Akkuma beekamu jechuudha. If the national movement Oromo national identity, culture and nationalism suggested and simulating grassroots and participatory activism is the only ways that the inter-Oromo people can mobilize to overcomes thus the destructive power of an Ethiopian colonial system. It's the Oromo collaborated class without building of the Oromo movement on foundation of the Oromo culture's value and tradition without reiterative and rebuilding Oromummaa jechuudhaan barreesseen barruu kiyyaa kutaa tokkoffaa har'aa keessatti waa hedduu akka hubattan shakkii takkallee hin qabu. Ilmaan Oromoodhaa hunda caalatti rakkoon gaaga'ama siyaasaa jabaan saba keenya mudate kun keessaa bahuudhaaf waa hunda caalaa dantaa saba kanaa tiksuun murteessaa akka ta'ee fi waa'een hayyoonni jedhanii fi seenaan dhugaa saba kanaa maaltu akka barraa'ee fi maaliif akka jibbamnu tokko lama jenneet yoo kaasne keessaa hin baanu. Hundaafiyyuu kutaa lammaffaa sagantaa kiyyaa imala itti aanuun qabadheet isinii dhiyaadhaati. Horaa bulaa deebanaa isiniin jedha. Qophiin keenya gaaddisaa guyyaa sadiin booda kan itti fufu waan ta'eef wallima kanaan turtii gaarii isiniin jedha. Injifannoon uummata Oromootiif. Horii kiyya achiin dhabe ilmeen kiyya naan bulchu naa oolchu naan qorqoraatu warraa gochi naa dadhabdee iyyaa.